Shama daawwattoota kabajamoo jaalatamoo akkasuma warroonni gartee wardi YouTube jala argamtan hunda keessan jechuudha baga nagaa taatanii yeroo kana geessanii ammas umrii keessan keessa barkaa sinif haa ka'u. Shama isin jenne waan ajaa'ibaati jechuudha dhugaa rabbi irraa isin ajaa'ibsiisa waan takkaa gartee sammuun teessan amanuu hin dandeenye sammuun teessan hin fudhanne kanaan barnoota isin qabadhee dhufe barnoonni kun step hin deema paartii tokkoffaa akkasuma paartii lamaffaadhaan deema paartii sadaffaa paartii afuraffaarratti ni xumurama jechuudha. Barnoonni kun kan ajaa'ibaati dhugaa rabbi waan isin ajaa'ibsiisaati Facebook tokko jechuudha kan email isaa hin beekne kan password isaa hin beekne kan PIN number isaa hin beekne akkamitti seenuu danda'am jettee waan baay'ee nama cinqaati. Waan san isin qabadhee dhufe Facebook abbaa fedhee ana kana jabaa dhufe hin jiru ana biyya kana waan hin jiru Facebook on sente fayyadamuu dandeessaa jechuudha. Facebook ana rakkadheeti waan kana baradhe Facebook tokko password email en harkaa bahee deeffachuu dadhabee jechuudha. Namoota baay'eetti illee kana dadhabanii anummaan jechuudha itti mokkora jechuudha kana. Kanaaf step na hordofaadha irra geessanii amma step tokkoffaadha. Paartii tokkoffaadha paartii lamaffaas yeroo biraati paartii sadaffaa fiidoo kana dheeraa jechuudha amma dheeraata akka malee addaan mummuree jechuudha. Kanaaf isin immoo fiidoo lama dargachuuf subscribe gochuun keessan dirqama isinitti waan si ajaa'ibsaa jechuudha please. Akkana Facebook aseenta amma Facebook boonsa abbaa gadaa yookaan fakkeenyaaf akkana tuqatta sana booda tuqaa sadiin kana akkana tuqatta copy link waan jechuudha profile isaa kana copy link godhataa jechuudha. Copy link wana keessaa baata jechuudha guutumattuu sana booda isa dhufta Google Chrome dhufta jechuudha. Google Chrome kan dhufta Google Chrome kan dhufta jechuudha. Google Chrome kan dhufta Google kan dhufta Chrome kan dhufta ni goota sana booda arma siiba tuqatta web to Facebook goota facebook.com goota jechuudha. Sirriitti hordofe sana booda search goota jechuudha. Tokkofsaa shabakaa gatoo rakkisaadhaa tura sirriitti hordofa irraa agartee jechuudha. Waan kun dhugaa qabatame jechuudha Facebook baa fadhee seentan jechuudha. Sana booda tuttuqaa sideen kana tuuta. Sana booda sanduuqa xiqqaa kana keessatti raayiti gooti. Xiqqoon obsita raayiti sun guutamtuuf jecheenaa fi akkana dhufa seeraan as guddisa. Sana booda forgot password waan jedhamu tuuta. Email hin qabdu password hin qabdu gartee waan takka hin qabdu jechuudha. Amma sitti maal naan jedhi beektaa emailan namni san qabu kamirti ergattee risaalaan akkasii dhufti fayyada. Anamma tokko ergachuu waan hin barbaanne inter password tu laaga wajjin godha sirriitti isin irraa mul'atan mallee asitti isin mul'atu. No laga have account to this maal yoo nama email khayrat qayn to gote password achi dhufta password email harkaan qabnu waan ta'eef achi tuquu hin barbaachisu jechuudha. Maal goona no log on the have account sana waan beenu barbaade ajira naan jechuudha. Achi kun agartanii bakka san tuqu obsiya sinuu dhufa obsaan dhageeffadha soota step jettee hordoftee rageessa jechuudha. Amma maal jaa enter password logo to asitti maal na fida amma asinas bunni sammalle ammas email isaa nu jala deemaa jira agartee amma Facebook kana beek email isaa nu jala deemaa jira nuti maal copy link warne copy yaaf jira waan ta'eef maal goona enter password to logo astu na jechuudha. Maal jeesitti dan godiya dan godhecho dan godhe irte maal password email hin qabnu jechuudha linkin deemaa jira amma akkasitti akka nama booda deebisuu itti deebisee jiranii irtanii forgot password wanaaf deebine maaliif sila fiidiyoo bakka takkatti fitanii dheeraatti kunuma baay'ee dheerachaa hin jiru jechuudha. Iske asitti deebiftaaf sigala bibi sirriitti step hordofee hin dagatin kana booda waa hedduu argamta sana booda Facebook abbaa fedhe Facebook waa kana abbaa fedhe kan ana yoo okkee itti haftee jechuudha bibi Facebook abbaa fedhe jechuudha as dhuftaaf jechuudha.
denin tu tani betani as tu talal Facebook wan jahan gartani account Facebook aywa amma ala khana du fejrecho amma kasi amma step khana asrat ramnecho malif asinacho dieme baay'ee isinit ulfaata isinit dheeraatee jira step lama daawwachu video lama daarate jechuudha itti fufnaa jechuudha isin agartuu kana video kana daawwattanii guutumatti subscribe godhaatii share godhaa hiriyoota keessan walla share godhaa agartee akkasitti waan raabarra waan beeraa wal barsiisuun agartee gaariidha natti fakkaata kanaaf akkasii isin amma video kana share godhaa subscribe godhaa YouTube channel wardi YouTube kanaas kanuma gaahee amma asirratti waan dhaabna wardi YouTube kanas YouTube sentaniituma akkana YouTube sentani YouTube sentan kana YouTube kana sentaniituma YouTube sentani akkana goota laal wardi YouTube yeroo yoo kana sinibe search gootanii bibi akka subscribe godhuun kan daganne sinija kana video lama hangal dufnu kana amma share wal godha subscribe wal godhaati wala feeraadha video lama da achirra qabne itti ofna sadaffa farfarat inni tumurachu barroonni kanya istana booda video step step warna kana kan goota qaban singafanne jechuudha akkasi ana chama tumurra kanaaf step step hordofa sinija sanbooda waa hedduu rabaratanii sinija kanuma daawwata kabajamu jaalatamoo nagaa kasano turan